Yesus bartoota isaa wajjin adeemsa isaatti fufee gara ganda tokko yemmuu dhufe dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheettiin simatte. Isheen obboleettii Maariyaam jedhamu tokko qabdi. Maariyaam kun miilla gooftichaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Eessa teessee? Maartaan hojii manaa keessatti qabamtee waan hunkuramtuuf gara isaatti baatee, yaa gooftaa, obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiiftee naa yaadduure, egaa akkana gargaartuuf itti naa himi kaa jette. Ajajadhaan isheen godhaa jirtu. Gooftaan garuu deebiseefi, yaa Maartaa, ati yaaddoftaa waan baay'eetti amma camta. Kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa duraa hin fudhatamne sana fo'atteetti. Abbaa gooftaa keenya Yesus Kristos galanni waaqarratti lafarratti bara baraan siif haa ta'u. Har'ammoo dhufne kunoo fuula kee dura jirraa. Maqaa Yesus Kristos nama Naazreetiin sagalee kee nutti dubbadhu. Akkan dubbadhu na gargaarii, sabni keessa akka inni dhaggeeffatuuf garaa saba kee gooftaa Yesus Kristos toora irratti eegi. Inni butaan, inni nama saamu, inni yaa Waaqayyo karaarra nama kaachisu yaada keenya irratti akka moone maqaa ilma Waaqayyootiin nurraa kan fagaate haa ta'u. Jireenya keenya eebbis maqaa Yesus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa kana keessatti gabaabaatti dhaggeeffannee gara irbaata gooftaatti dhiyaanna. Waa'ee obboloota lamaan kanaa dubbataa. Isaan obboloota lama miti. Sadaffaan Alaazaar kan jedhamu obboleessa qabu. Mandarri isaan keessatti jiraataa turan Bitaaniyaa kan jedhamtudha. Mandara xinnoo tokkodha. Galiilaan garanaan, Iyaarikoon gananaan, Bitaaniyaan gidduu isaanii jirti. Magaalaa Iyaarikootii fi magaalaa Galiilaa gidduutti kan argamtu Bitaaniyaa biyya jedhamtu keessatti argamu. Addoo kanatti akka inni dhaqee isaan ilaaluudhaaf dhaqetii hubanna. Yeroo mana namaa dhaqu Yesuusi yeroon dhangaarra inni taa'ee in argama. Luqaas boqonnaa 7 keessatti, Wangeela Yohaannis 12 keessatti. Garuu yeroo dhaqu yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo isa jiraataa barsiisa. Galanni isaaf haa ta'u. Jarreen sadan kanatu argama gamanana keessatti. Maartaa, Maariyaam, obboleessi isaanii immoo Alaazaar. Jarreen sadan kuni namoota waldaa keessa jiran jireenya isaanii represent godha. Jireenyi isaanii sadan irraan deebi'a. Jireenyi jarreen sadan kanaa jireenya namoota waldaa keessa deddeebi'anii yookiin immoo jiraatanii bakka bu'a. Mee gara Maartaa irraa jalqabna. Maartaan mana ishee keessatti simatteedha. Lakkoofsa 38 keessatti mana ishee jedha. Mana isaaniidha miti. Lakkoofsa 18 mana ishee keessatti simatteedha. Beektoonni akka isaan jedhanitti abbaan manaa dubartii irraa du'ee taati jedhu Maartaan. Sababinsaa shamarran mana warraatiin baatu amma heerumtutti aadaa Israa'el keessatti. Kuni mana baateetti abbaan manaa kan irraa du'eedha jedhaniiti akkasitti dubbatu. Egaa gooftaan mana seeti kan hin dhaqee
obboloota ishee kanaa wajjin Yesus Kiristoosin keessumsiisuudhaaf buutee baatii kuftee kaati Maartaan baay'ee warri kaan akkaataa gara biraatti jiru isheen garuu yeroo isheen dafqitu argitu yeroo isheen kaattu argitu mana keessa keessumsiisuudhaaf iseesaaf yeroo kennuu isaa wajjin haasa'uun argitan asitti walumaa gadi fiiddi malee garuu waanan isinitti mee darbu fiildii kam keessa yoo ejjennu eessarra baanu weeraawusii kam keessa ejjennu yookiin immoo addoo kamiyyuu ejjennu Yesus Kristos jireenya keenya keessatti yeroo qabaachuu qaba. Ameen. Karaa kamiyyuu haa ta'u yeroon isaaf barbaachisaadha. Yesus Kristos guyyaa barsiisaa oolaa akkam argitan kana mana namaa dhaqa. Haa ta'u malee halkaniif suubii yandaanqoo waa inni ejjetu macaafni qulqulluun kun bayeessa godhe nutti hima. Waan inni ganama godhu wangeela Maarqos boqonnaa 1:35 irratti utuu barii ta'ee jiruudha yandaanqoo gara lafa onaa dhaqee hin kadhata tureedha. Wangeela Luqaas 6 keessatti immoo halkan guutuu hin kadhataa buleedha. Yeroo qaba Waaqayyo wajjin. Ameen. Yeroo qaba Waaqayyo wajjin yeroo qaba ture. Yeroo qabaachuu duwwaa miti yeroo raahafaa yeroo cooma qaba ture. Utuu yandaanqoo ta'ee jiru gara gooftichaatti dhiyaachaa erga bulee booddee ganama yeroo gara namaatti achi as ba'u humna haaraa jabina haaraa mul'ata haaraadhaan sabatti gadi ba'a. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf akka yeroo baay'ee dubbadhu waa'ee kadhannaa irratti yeroo dubbadhu achis dhufa humna chaarjii ta'ee gati dhufuuf dhukkubsataan jalan ijaajju seexanni jalan ijaajju dhibeen kamiyyuu jalan ijaajju gombisaa darba malee. Haleluuyaa. Maaliif chaarjii ta'a bule. Kanaaf yeroo kam keessatti sabni Waaqayyo wajjin yeroon isa barbaachisa. Ameen ameen. Yoo jireenyi keenya yeroo hundumaa fiigicha ta'e yeroo hundumaa fiildii mataa keenya duwwaa yoo ta'e Yesus Kiristoosii wajjin wallamna. Gooftaa wajjin wal bira dabarraa isa immoo nu haa oolchu. Egaa Maartaa yeroo amma dhuftee gara isaatti dubbattu gooftaatti dubbattu akkaataan isheen itti dubbattu xinnoo strangeedha. Nama gooftaatti dubbatu fakkaatti miti. Strangeedha. Maartaan lakkoofsa 40. Maartaan hojii manaa keessatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baate yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiiftee anaaf yaadduure erga itti booddee egaa akka na gargaartuuf itti naa himika. Maal fakkaata sagaleen kun? Sagalee kadhaati? Sagalee maaliiti? Sagalee ajajaati. Tokko lammaffaa bileemiin kan Maariyaam duwwaa miti kan Yesuus malee yeroo isheen kophaan adiiftu ittiin himtu innis bileemdi ta'eera itti mudhiisuu isaatiif. Isheen gargaaruu dhiiftes bileemdi taateetti. Duukaa hirtuu. Inni itti muufii dhiises komatameera. Isheen gargaaruu dhiiftes komatamteetti. Namni yeroo inni exhausti godhu yeroo isaa humna qabeessarraa fagaatu waan dubbatu hin beeku. Jireenyi isaa haasaan isaa feel godhe kan godhedha. Haasaan isaa kufaa, yaanni isaa kufaa, ilaalchi isaa kufaadha. Namni yeroo Waaqayyo wajjin wal quunnamtii qaburraa yeroo inni mittiqu haasaan isaa
kufaa yaanni isaa kan kufe ilaalchi isaa kan inni kufedha. Waaqayyo namaa oolchu. Maal egaa Yesuus qobaadhuma kurkurtaate egasii hin jenne akkas maal Yesuus yaa Maartaa yaa Maartaa waamichi kun macaafa qulqulluu keessatti baay'eedha. Simoon Simoon seexanni akka qamadii si gingishuu barbaade. Wangeela Luqaa 22 hojii ergamoota 9 keessatti immoo Saa'ol maanaariyataa jedheedha. Asaan kun waamichi kuni waamicha gaddaati. Si isheen kanatti dubbattee deebitu ajaja laattee fi deebitu yaa Maartaa Maartaa ati waan baay'eetti gundubamte waan baay'eetti amma camte garuu kan barbaachisu jedha hundi keessan waan meeqadhe waan tokkicha jedhame waan tokkicha yookiin muraasa jedhe waan barbaachisu waan tokkicha jedhe verse 42 irratti argitu waan tokkicha jedhe የሚያስፈልገው አንድ ወይም ጥቂት ነው ይላል። jireenya nama baay'ee jalaa dhokataadha kun. When that one thing is missing, you miss all things. There are many people who have many things or everything, but because they missed one thing, they miss all. Kan barbaachisu waan tokkicha jedhe jireenya namaa keessatti yeroo waan tokko harkaan qabatu namni satisfaction hin qabu. Duwwaadha jireenyi namaa. yeroo kan harkaan qabatu isa gara biraatti, yeroo san harkaan qabatu isa sanatti, yeroo san harkaan qabatu isa sanatti. Empty. They have it but they feel empty. yaa Maartaa ati waan baay'eetti amma camtaa, waan baay'eetti gundubamtaa. Kan barbaachisu garuu yaa alamu waan meeqa waan tokkicha. What is that one thing? What is that one thing underlined by Jesus? baay'ee dibbatta jedhe amma cabuu beektu sin baan baay'eetu gundubamte beektu gundubamu kana qabdu achi keessanii gara biraadhaaf gundubamu sana qabdu achi keessanii waan baay'eef amma cabu sana qabdu achi keessanii kanaaf amma cabu waan baay'eetti amma camtati jedhe. Tarii waxii bifa meeqa qopheessuuf laakkaate laata gaafas. yeroo itti matte isheen akka inni Maariyaamiin maal godhuuf itti matte akka inni ifatuufiifi hin argitu isheen na dhiiftee teessu jedhe. yaa Maartaa ati waan baay'eef gundubamtaa amma camtaa, Maariyaam garuu waan barbaachisaa filatteetti irraan fudhatamu jedhe. Amen. Akka inni ishee ifatuuf kasaftee inni garuu eeyuun ifate jecha isaatiin ishee ifate deebise.
Ati humaan macamtaa humaa guddumamtaa sheerraa garuun fudhatamu. Carraa gaarii filatteedhe. Jireenyi maayin? Jireenyi always yeroo hundumaa jireenyi filannoodha. Jireenyi maayin? Dubbadhaa malee maa? Filannoodha jireenyi. Ganama jalqabdu ganama bariisii asireedha kaatan filannoo. Qursii maal nyaannu har'a? Achi jalqaba. Mitiire? Filannoo. Waldaa dura achi dhaquu achi dhiisu laata dura? Filannoo. Meeqatti ga'u laata waldaa? Dursee ga'u moo suuta ga'u laata? Filannoo. Jireenyi yeroo hundumaa filannoodha. Ishee waan gaarii filatteet. Maal filannee jirra? Gara Maariyaamitti deebi'a. Amma agartan bifana tokko waldaa keessa namoota jiranii maal akka inni fakkaatu argatan. Agartanii imeejii namoota gar tokko ilaaltanii tu'am. Satisfaction warra qabne warra kana qabatanii kana as kaanii achi fiigan sana immoo qabatanii kanatti achi fiigan sana immoo qabatanii sanatti achi fiigan Yesus Kristos ruumii kan hin qabne jarreen akkasii agartanitu gaa. These are some type of people. Kun jireenya Maartaa duwwaatu hin ta'in daraare lootoo Maartaa. Isheen itti aantu Maariyaam. Maartaan macaafa qulqulluu keessatti in the entire New Testament addoo sadii jirti. Addoo sadan kana jalaa garuu miilla isaa jalatti agartu Maariyaamin. Iddoo sadii jirti, iddoo sadanittuu eessa jirti? Mee guddisaa jedhame? Miilla isinitti agarsiisa. Sobduu nu baasuu fi namichi akkan jennetti. Eessatti argitu Maariyaamin? Miilla isaa jala. She sits down. Miilla isaa jala. Kutaa keenya keessatti miilla isaa jala jirti. Yoo dubbifanne isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miilla gooftichaa jala teessee jedha. 39. Eessa teessee? Miilla gooftichaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffatti turte. Haleluuyaa. Waaqayyo carraa dubartii kanaa haa godhu carraa keenya. Miilla isaa jala teessee maal gooti turte? Dubbii isaa dhaggeeffatti turteedha. Miilla gooftichaa jala gattaa'u. Faarfannaa gullallee waldaa gullallee yeroo hundumaan baranachi ture har'a kana faarfadhaa inni isinaa kanan jedha. Tolee dhuu faarfatoon Febeen faa kana ture yeroo sana Kamisoo faa kana ture kwaayiriin keenya waldaa gullallee. Attam godhee gaalataan fuula isaa dhaqu gad gugguufee miilla isaa jala gattaa'u kan jedhu tokko qabu baay'eedhaan. Attam godhee gaalataan gara isaa dhaqu ililleedhaan faarfachaa fuula isaa dhaqu gad gugguufee miilla isaa jala gattaa'u. Warrumaan zeemaan qaban jedhetu yaadataa jira. Taaddirraa jibiddeet asirratti. Kanaafi miilla isaa jala gattaa'u. Mana keessan keessatti iddoo qabdu iddoo gadi teessan isa dhaggeeffattan. Do you have very specific area where you will sit down and listen to him? Achi jala teessee dhaggeeffatti turteedha. Kaaduwwaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11
lakkoofsa 32 irratti akka jedha Maariyaam iddoo Yesuus ture geessee erga isaa argite miilla isaatti kuftee jedha. Maal isaatti kuftee? Miilla isaatti kuftee yaa Gooftaa to'ata jiraatte taree obboleessi keenyan du'u tureetti. Isa dura garuu Maartaa dhaqee gara isaa. Mucaan na gargaaruu barbaaddi. Maartaa lakkoofsa 21 Wangeela Yohaannis 11:21 Maartaan yemmuu Yesuusiin Gooftaa utuu as jiraatte obboleessi koo hin du'u ture jetteedha. Agartanii lakkoofsa 20 irratti Maartaan dhufa Yesuus dhageessee gaditti baate. Maariyaam garuu mana keessa teessi turte. Maartaan yemmuu Yesuusiin Gooftaatu as jiraatte ta'e obboleessa koo hin du'u tureetti. Kan Maariyaam immoo 32 Maariyaam yeddoo Yesuus ture geessee erga argite miilla isaatti kufte. Haleluuyaa. Yeroo Yesuusin argitu mena ilaala. Yeroo Yesuusitti gadi baatu Maartaan sima jalqabdu maalirra jalqabde? Dhimma ishee keezii isheerra jalqabde. Keezii isheerra rakkina isheerra sima gaditti baatu we don't see she greeted him. Gooftaatu adda addaan jiraate ta'e ilmi koo obboleessi keenyan du'u ture kaayitti. Nu galaafatte maal godha? Addufuu diddee yeroodhaan xalaasii ergine. Wangeela Yohaannis 11:1 qabda yoo ilaaltan yeroodhaan erganiif inni garuu beekee ture. Keezii isheerra jalqabde dubbii ishee dhimma isheerra jalqabde. Namoonni baay'een mana murtii kan isaan naqaniif mana murtii jaallatanii dhaqu miti. Murtii isaanii dhaggeeffatachuu dhaqu mal. Namoonni baay'een mana yaalaa attuma maal fakkaata balballi isaa akka namatti tolu maal fakkaata taa'umsa namni mana yaalaa dhaqu jira? Jaalala mana yaalaa namni qabu jira? Dhimma isaatiif dhaqa fayyuudhaaf. Akkas goote Maartaan Yesuusin keezii ishee duwwaa yaada ishee duwwaa himachuudhaaf dhaqxe. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Maariyaam garuu keezii isheerra jalqabde miti. Ulfinni durii sun achuma jira. Haleluuyaa. Jaalalli durii sun achuma jira. Haleluuyaa. Alaazara du'u malee Maariyaamiif Yesuus Gooftaan harrayyuu. Alaazara jiraatu aduu adiisu Yesuus Gooftaan isheef miilla isaarratti lafa dhoofteedha. Achi jalqaba gaa jireenya, achi jalqaba gaa dubbiin, achi jalqaba gaa dhimma ofii himachuun. Namoonni baay'een akka kana dhimma isaaniirraa dhimma isaanii amma inni isaanii guutettidha jaalalli isaan qaban. Dhimma isaanii amma inni kabarii godhettidhaan isaan jaalala qaban. Mata duree kadhannaan isaanii amma deebi'ettidha gooftummaan isaa. Waaqayyo kana nurraa haa cabsu har'a. Jaalala ilma Waaqayyoo qabaachuun hangafa jireenyaati. Miilla isaa jalatti lafa dhoofteedha. What a love. Hallelujah. What a recognition. She recognized him, who he is. Even if my prayer is not answered, Jesus is Lord. Kadhannaan koo deebi'uu baatus, kadhannaan koo deebi'us, didus, deebisus, Yesuus Gooftaadha. Namoota akkasiitu moo jira waldaa keessa? This type of people. Not depending on their prayer answer, but in the Lordship of Christ. Those who depend on His Lordship, those who thank Him on His being, depending on His Lordship.
gooftummaa isaarratti hundaa'anii waaqummaa isaarratti hundaa'anii kan galateeffatan kan waaqeffatan jiru waldaa Waaqayyoo keessa. Haleluuyaa. Kana duwwaa miti isheen lafa dhoofte. Wangeeluma kana keessatti Yohaannis 12 lakkoofsa 3 irratti Maariyaam lakkoofsa 1 qabdanii yoo laaltanii ayyaaneffannaan Faasikaa 1 qabne ayyaaneffannaan Faasikaa guyyaa 6 jiru Yesuus Bitaaniyaa iddoo Alaazaar ture dhaqee addoo eewu jiru addoo Alaazaar jiru dhaqee 11 keessatti isa kaaseera. Amma maaddii irratti wal duukaa taa'u Yesuus wajjin achi dhaqee Yesuus Bitaaniyaa iddoo Alaazaar ture dhaqee inni isa Yesuus warra du'an keessaa dammaqse ture achitti irbaata qopheessaniif. Maartaan in ergamti, Alaazaar garuu warra isaa wajjin maaddiitti dhiyaatan keessaa tokko ture. Maariyaam ilaalaa gammas Maariyaam yommus urgooftuu dibata makaan qabne hidda biqiltuu gati jabeessa naardoos jedhamurraa kan hojjetame akka walakkaa liitirii kan ta'u fuutee miilla Yesuus lachuu dibde rifeensa mataa isheetiinis haxoofte manichi immoo foolii urgooftuu sanaatiin guute. Haleluuyaa. Ameen ameen. Luqaas boqonnaa 7:37 qabaadha qaalaalladhaa. Diteelii dubbata dubbiana Luqaas. Aduukaa jirtu. Ilaaga. Yesus Kristos maaddii tafeerame Bitaaniyaatti manuma Maartaa fa'i Bitaaniyaa. Alaazaariin ta'a maaddii irra du'aa ka'e. Maartaan ammas ergamti turte. Maariyaam garuu hojii tokko hojjetti turte. Naardoos shittoo gati jabeessa baay'ee gatiinsaa expensive kan ta'e. Luqaas nutti dubbata. Mataa isaa irraa cabsitee buqqifteedha miti irraa cabsitee miilla isaatti gadi dhangalaafteedha. Miilla isaa lamaanitti achi booddee rifeensa mataa isheetiin miilla isaa qoorsitti turteedha. Namni rifeensa miilla koo qoorsu dhaabatee naa qoorsa? Xinnoo dadhabneerra malee sila taaddiidhaan agarsiiseedha. Yoo asii ka'uu dadhabde immoo maal godha? Isinii galeera? Namni rifeensa mataa isaatiin miilla namaa qoorsu dhaabatee namaa qoorsa moo? Achi jala gangalata malee. Maal dubartiin anaan jenne Yesuus? Gadi sittan ilaaltu Luqaas 7 keessatti ilaaltu Yihudaanii as ba'ee maal ijoollee shittoo maaliin mancaa'e? Maal gurguramee hiyyeessaaf hin kennamu dinaara 300 kan baasu? Hiyyeessonni yeroo hundumaa sin duukaa jiraatu jedhe Yesuus. Angaruu sin duukaan jiru yaadannoo du'a kootiitiif goote hin rakkisinaanii jedhe. Haleluuyaa. Bara wangeelli lallabamu hundumaa addoo hundumaatti maqaan ishee waamama jedhe Yesuus. Kunoo nu waamaan jedhaminiire maqaan Waaqayyoo ulfaatu መታሰቢያ ሕያው መታሰቢያ የማይረሳ መታሰቢያ ከንንራን ፈተምነ በረሁንዱማ ከንፋርፈተሙ በረሁንዱማ ከወድፈሙ ብሌልፈሙ ያደኖ ጉዳ ሸነከርቴ አብደ ደበርቴ ማርያም መቃ ዋቀዮ አልፋቱ ከንሳን ቀበን ከን መረሬ ጉድነ ወልዳ ዋቀዮቲፍ ጅሬኛ ሳኒ ከነንገላሳን ማርያም ወልዳ ዋቀዮ ከሰባ የጅራ ሃሌሉያ ከወልዳ ዋቀዮ ጃራን kan jireenya isaanii aarsaa godhan kan mana isaanii tirrisan
kan jireenya isaaniitti hir'isan, kan qaa waldaa Waaqayyoo duuchuudhaaf jireenya isaanii dedikeet godhan baay'eedha waldaa Waaqayyoo keessa. Ameen, ameen. These three type of people in the congregation. Boochana qaba waa'ee dubartii ana si'an yaadu. Dubartootaaf ulfinni isaanii rifeensa isaaniiti. They care very much. But as of Mary, gimmiti keessa gashine jaalala isaa wajjin rifeensi ishee iddoon qabu. Jaalalli Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo onnee ishee keessa lixeera. Ameen, 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 ameen. What a love. Gooftaan waa'ee ishee yeroo rikoomandi godhu yeroo haasa'u maal jedhee lakkoofsa 42 irratti dhiisi isheedhe isheen carraa gaarii filatteetti jedhe. Filannaadha jireenyi filannoodha jedheedha sila. Jireenyi maayin isa kam akka taatus siifis filannoodha jireenyi. Ganaan kana Laazaar isinitti agarsiisa. Obboloota koo filannoo isheetti quufee Yesuus. Filannoo keenyatti quufaa laata Yesuus. Maal fakkaata filannoon keenya? Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 22 akka jedha. Macaafa Saamu'eel isa duraa 15:22. Saamu'eel immoo Saa'oliin deebisee akka jedha. Dhuguma Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamu nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuu fi aarsaatti gammadaare. Kunoo abboomamuun aarsaarra caalaa dhaggeeffachuunis mooraa korbeessa hoolaa dhiyeessuurra caalaa. Abboomamuu diduun cubbuu hooda sobaati. Xiqqeeffachuunis jallina akka Waaqayyo tolfamaa waaqeffachuuti. Sababii ati dubbii Waaqayyoo tuffatteef innis akka ati mootii hin taaneef si tuffateera jedhe. Sababii maal tuffatteef? Dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraata sababatti tuffatteef jedhe. Gara aarsaa dhaqeetti Waaqayyo hundumtuu hirmii haa ta'u waan tokkotti quban buusin jennaan dhaqee jijjiboolii korma miidhagoo fidee gola keessa kaa'eedha. Waaqayyo Saamu'eeliin na yakkeedhe. Itti fiigee dubbii Waaqayyoo raawwadhee dhannaan warri baroodan kun maa isaarreennaan isaaniin aarsaadhaaf fideedhe. Waaqayyo dubbii isaa dhaga'uurraa aarsaa taarsitutti gammada seeteedhe. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uu tuffatteetta Waaqayyo si tuffateedhe. Aarsaan goonu hundumaa isa kamirra caalaa dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Dubbii Waaqayyoo dhaga'u, dubbii Waaqayyoof kabaja kennu, dubbii Waaqayyootiif aarsaa baasu. Kana filatte dubartiin. Sadaffaan namni isin agartan Alaazaar. Badaa waan dubbadhu hin qabu, macaafatu waa'ee isaa waan dubbatu badaa hin qabu. Garuu waan jedhu qaba. Alaazaar seenaan qabu. Seenaatti horuuf jedheeti du'a keessa dabarse Yesuus.
Ameen ameen. Seenaa sitti gochuu yeroo barbaadu haala siif hin taane keessa si dabarsa Yesuus. Achitti si ejjechuudhaaf daafi namni ati jaallattu dhukkubsateera jedhanitti erganiidha. Beekee ture inni immoo ergannoo waalamee erganni guyyaa arfaffaa ta'eeti achiin ba'e Yesuus. Ijji namaa gaafa guyyaa meeqa dhangala'aa jedhu warri keenya. Namni du'e beektanii qaacimmataan anumaa manana keessa sagguun kunoo nutti meera. Gaafa guyyaa meeqaffaa? Gaafa guyyaa sadaffaa jedhu. Guyyaa afur buleera. Eessa jira? Fuudharraa gaafa Yesuus jedhu foonii kenna gooftaa erga awwaalamee bubbuleera itti. Yoo amanteef ulfina Waaqayyoo akka argitu sitti himnee jedhe. Kirikiriin Maartaas akkasiiti. Kirikiriin nama dubbii Waaqayyoo nageenye akkasi kunoo kirikiriinsa. You never see Mary speaks around the grave anything others are listening to him. Na duukaa jirtu. Maariyaam calluma itti dhaggeeffatti. Maartaan garuu lakki foolii kennee jette. Maali ulfina Waaqayyoo akka argitu sitti himnee dubartiin anaattiin jedhe. Waaqayyo duratti gadi jechuu Waaqa nuuf haa kennu. Beekaa ta'uu mul'isuu ammanan ga'a. Sitti meeraam jedheen kana jedhee jasaa gara Waaqaatti ol kaasee yaa Abbaa waan na dhageesseef si haa galatu. Alaazaar kottu as ba'i jedheedha. Manni iddoo tuuta walitti qabaman Waaqarraa keessaa deemee dhufeetti gale isa tortoraa sanatti. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Seenaa namatti gochuudhaafiti nama wajjin dadhaba Yesuus. Nama wajjin badada baay'ee seenaatti gochuudhaaf. Seenaan namicha kanaa Lukaas 10 wangeela Yohaannis 12 maaddii irra isaa taa'u kanuma daasiit. Namoonni akkasii immoo waldaa keessa jiru. Seenaa kan hin qabne gooftaa wajjin. Isaa duukaa bu'uun argitan kana booddees isaa lafa fannootti yeroo Yesuus fannifamu abbaa oolmaa koo isaa jedhu agartan. Biyya sana hin jiru no. Isa seenaan attore Yesuus koo isaa jedhu agartan. Never. He has waan tokko isaa dubbatu agartan. Mana Waaqayyoo keessa oolmaa gurguddaan kan irra jiru. Oolmaa Waaqayyooleef kan achi gatan. Jireenya isaanii gadadoo keessaa kan baase, du'a keessaa owwaala keessaa kan baase, oolmaa isaa kan gatan namoota baay'eedha waldaa Waaqayyoo keessa. Kanaafan jireenya namoota bifa sadii agarsiisaa isiniin jedhe. Namoota bifa sadii akka Maartaa namoota gooftaadhaaf yeroo hin qabne iddoo hin qabne isarraa barachuudhaaf iddoo hin qabne akka Alaazaar seenaan isaanii geddaramee oolmaa gurguddaan isaanii ta'ee biyya sana kan hin jirre guutanii ba'aniif. Gurmuu warra kam keessa jirra? Gurmuu warra Maariyaam faa moo gurmuu warra Maartaa faa moo gurmuu warra Alaazaar faa keessa jirra? Deebisaa isiniif anniisa. Gurmuu keessan eessa? Where category are you? Miilla isaa jala teessee Maariyaam.
shittoo gatiinsa gadi jabeessa cabsitee miillatti gannattee rifeensa seetiin taradde ulfina see qabeenyaa ishee ulfina see qabeenyaa ishee geexii ishee horii ishee aarsaa goote gufuutti hin taane. Waaqayyo ayyaana kanaan nu haa muudu. Ameen ameen. Mata dureen koo kan barbaachisu waan tokkicha kan jedhudha. Isatti jabaachuu humnaaf jabina isaa nuuf haa kennu Yesuus.